ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በከዝትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ባለው በገቢር በነጠበን በጎደለን ከልጅነት እስከ እውቀት በሰራ ነው ኃጢአት የማይሰራ እግዚአብሔር ይፍታ። Haadhu amlaak ani irra deebiidhaan hundumti keessan nagaa waaqayyoo akka mooltanii akkamii yeroo kana geessanii amiin waaqayyoo uumaan keenya jaalala isaatiin arjummaa isaatiin yeroo kanaan kan nuti maqaa waaqayyoo galateessanii nuuf haa ta'u. Isinitti dheeressu hojii irraa akka ooltan akka ganama baatan nan beeka. Guyyaa har'aa kana egaa yaada gabaabduu qabadheen kanan itti isinitti argame. Yaadni kunis immoo yaaduma hunda keenya ilaallatu yaada gammachuuti yaada waa'ee mana amantaa kanaati jechuudha. Akkuma beekamu jechuudha kanaan dura naannoo Xiqimtii jechuudha. Xiqimtii irraa jalqabamee haalli ijaarsa mana kanaa akka walii galee ture jechuudha. Isinis waadaa keessan eegdanii waan jedhame sana hunduma raawwattanii asitti argamtanii mana kana sadarkaa kanarraan geessanii jirtu. Jalqaba irratti mee ofumaa keessanii fi harka rukutaatti waaqayyoon galateeffadhaa. Maal hin gammanne? Negaatii akkuma walii galaatti yoo ilaalle waa'ee mana kanaa naan iddoo kana kan na fide inni guddaan ijaarsi mana kanaa akkuma kanaan dura argitanii turtan akkuma itti tajaajilamaa turtan manni kun jiguudha waan ta'eef manni amantaa kun jiguu hin qabu. Osoo manni kun jiru osoo namni jiru manni amantaa kun jiguu hin qabu yaada jedhuun jechuudha. Kan iddoo kana dhufe gaafa dhufus immoo amma humna kiyyaa jechuudha. Maal jedhu Oromoon gaafa mammaatu re'een amma humna kiyyaa sirgiteedhu. Amma humna kiyyaa gargaarsa mana amantaa kanaaf akka ta'u yoo nuti kiyyaallee qabaachuu baadhe namoota waa tokko harkaa qaban irraa gargaarsa garaagaraa walitti qabee manni kun akka jalqabamu taasifamee jira. Sadarkaa kanarratti gahee jira. Waaqa sadarkaa kanarra nu gahee waaqa galateeffataa ta'e. Isaan Suudaan namoonni mana amantaa kanaaf gargaarsa godhanii akkuma waliigalaatti maabaraan jechuudha kan isaan jiran. Maabarri kuni waldaa afuuraa ijoollee qulqulleettii durboo maariyaam ortodoksii tawaahidoo ijoollee jedhamanidha. Maabaraan jechuudha. Maabara kana keessaanis nan jira. Yoo xiqqaate waggaa 5 maabara kana gaggeessaan ture jechuudha. Gaafa irratti mana kanaa ittiin manni abbaa keenya Abuna Garba Manfis Qidduus diigameera. Jigee jira gaafa hin jedhuun nuti immoo ijoollee waaqayyoo ijoolleen abbaa keenya Abuna Garba Manfis Qidduus mana kana ijaaruu qabna. Maaliif hin ijaarre yaada jedhanii ka'anii guyyaa jalqabaatiif jechuudha 48,000 nuu kennan jechuudha. Ijaarsa mana kanaatiif tokkicha al tokkicha lis jedha waaqayyoon galateeffadhaa. 48,000 nuu kenname keessaa amma yoonaatti hojiitti kan hiikkatee jiru 49,200 jechuudha. Maaliif hiikkate jechuu dandeessu? Jalqabarraa ka'ee yoo isinitti hime ashaa ala kanatti argitan kana jechuudha qarshii 10,000 kan bu'e kiiloo tokkicha yookiin immoo kiiloo tiraajii tokkichadha jechuudha kan bu'ee jiru. Lammaffaa irratti immoo qorqorroo mana kanaaf argitan luukii 120dha jechuudha. Amma ammaatti kan ijaaramee jiruu fi xumurarra hin geenye malee walumaa galatti luukii 110dha jechuudha. Qorqorroon 10 immoo irraafa. Qorqorroo irraafu kan immoo iddoo bultii taabotaatti ijaarra jedhanii yaada koreedha wajjin mari'annedha jechuudha kan ta'ee jiru. Qorqorroo kana luukii 120 isaa 213 kan binne jechuudha. Yeroo sanatti qarshii 25,000 fi 500 fi birrii 60 dhufee jechuudha. Walumaa galatti inni biraan muka xaawulaadhaaf ta'u jechuudha. Gaafa manni kun xumurame keessa isaa xaawulaan ni bu'a jechuudha. Erga xaawulaan bu'ee booddeedha kan minxaafni irratti hafamu. Ala isaa immoo awwaalitti erga kaasnee booddee liishoo goona jenneeti yaada waliigalle koree wajjin yoo waaqayyo nu gargaaree fedhasaa ta'e. Xaawulaa kanaaf muka isaa bittaa jedhee ogeessa baqaqsu jedhee walumaa galatti qarshii 10,000dha jechuudha kan inni fixee jiru jechuudha. Kan biraa bismaaraa fi fe'umsa qorqorroo dabalatee 1,140dha. Baasiiwwan garaagaraa tiraanspoortii garaagaraa dabalatee 2,500 walumaa galatti 49,200 jechuudha kan amma irra jirrutti kan nuti baasnee jirru jechuudha. Gama waldaa afuuraa ijoollee qulqulleettii durboo maariyaam ortodoksii tawaahidootiin baasiin isaan baasanii amma ammaatti hin gargaaran isa kanadha. Yoo gammadanii jiraattan isaanis galateeffadhaa.
xumura irratti herrega ofirraa qabna. Ammas herregni nurra jiru jira. Gatiin ogeessaa nurra jira akkuma argitanii. Guyyaa duraa gaafa duraa jechuudha. Walumaa galatti manni sun diigamee deebifamee akka ijaaramuuf qarshii 10,000 kan walii gallee turre jechuudha. Qarshii 10,000 sana amma ammaatti hin kennineef waan kenninuuf dhabnee jechuudha. Qarshiin nu ergame waan dhumeefu qarshii sana waan kenninuuf waan dhabneef amma yoonatti ogeessa sossobnee amma yoonatti tursiisnee turre jechuudha. Haa ta'u malee Waaqayyo nu gargaaree waldaan kun jechuudha ammas irra deebiidhaan gargaarsa nu godhanii jiru jechuudha. Waldaan hafuuraa qulqulleetti dubaroo Maariyaam Ortodoksii Tawaahidoo kun jechuudha. Ogeessa waan kaffaluu dhabne irraa ijaarsi mana kanaa dhaabbachaa jira. Maalloo wayya gaafa jennu qarshii 40,000 nuu kennanii jiru dabalataan galateeffadhaa Waaqayyo. Walumaa galatti jechuudha gargaarsi nan isaan gaafadhee isaanis osoo na hin qaanessin ishinaa jedhanii na amananii bataskaanni kun akka ijaaramuuf gargaarsi isaan godhan kan duraa 48,000 kan miilanaa 40,000 walumaa galatti meeqa ta'a 88,000 ta'a jechuudha. 88,000 keessaa 49,200 amma ammaatti baheera jenneerra ogeessi 10,000 nu biraa qaba jechuudha. Akka herregaatti 12,000 dhufa jechuudha. Qorqorroo isaaba qorqorroo takkitti isaaba 100 walii galle nuti 120 immoo 12,000 dhufa jechuudha. Guyyaa irraa nutis kadhannee finne ijoolleen kunis barakata argachuudhaaf isinis barakata isiniif haa ta'uti meeqa keessaa nu ilaaltu jennaan 3,000 isinii ilaalla jedhanii 9,000tti nu galchanii jiru. Isaaniifis Waaqayyo isaan haa eebbisu galateeffadhaa ta'e. Kanaaf walumaa galatti 40,000 kanarraati guyyaa irraa kana yoo ilaaltan 49,200 amma immoo 9,000tti hidhaatu jechuudha kan isaanii. 9,000 gaafa itti hidhaatan walumaa galatti hafteen nuti amma lafaa qabnu jechuudha 29,000 fi birrii 300dha jechuudha. Hafteen xireen birriin nuti lafaa qabnu ogeessa keenyaa kenninee baasii garaa garaa baasnee kanaaf yoo gammaddan sirriitti galateeffadhaa Waaqayyoon. Amma yaadni nu hafu yoo jiraate waa'ee ijaarsa mana kanaa ammas hin xumuramne jechuudha. Akkuma argitan gubbaasaa darajaa tokkichi ol dabalama jechuudha. Amma iyyuu ganaa qorqorroon itti shaffanama. Isarratti ganaa gululaatiin gala jechuudha. Gululaatiin sun yoo xiqqaate inni guddaan isaa 10,000 hanga 15,000 nu fixuu danda'a jechuudha. Isa kana yoo Waaqayyo nu gargaare itti yaadnee ni binna jenneetu yaadaa jirra. Dabalataan immoo lafti isaa kun akkanatti nafu jechuudha. Liishoo ta'uutu irra jiraata, awwaalikkiidhaan hidhamuutu irra jiraata waan ta'eef. Kanas immoo maal abdanneeti isinii fi isiniin gaditti immoo isiniin olitti immoo Waaqayyo kan biraas immoo namoota Waaqayyo isaan kakaasee mana kana akka ijaaraniif fedha nuu qabaa kan abdanneetu kan itti seennu waan ta'eef amma dhumaatti wajjin taana amma dhumaatti manni kun akka ijaaramee xumuramuuf isinis gargaarsi keessan nu barbaachisa waan ta'eef jalqaba irratti mee warra nuuf hirmaatan kana jechuudha waldaa hafuuraa tola ooltummaa dhiifama waldaa hafuuraa ijoollee qulqulleetti dubaroo Maariyaam Ortodoksii Tawaahidoo kana uummanni as keessa jirtan keessa jaarsoliin biyyaa eebba nuu kennaafi jechuun barbaada xumura irratti yaada yoo qabaatan isinirraa fuudhee sagantaa kee xumuran. Maal isinitti fakkaata? Taawwanni kun eega dhufee bakka dhaga'e waggaan 42 maasaa bultii 5 dheengadda darbe. Amma jaartii wayitu kushiinaa kennee kun achitti dhaabne. Achitti findee kushiinaa san keessa waggaa 14 ta'a. Taabonni mana qorqorroo ijaarsa ganzaba walitti fuunee binnee jammaramee waggaa 6tti muramee mana sanitti gala. Mana sanuu akkamitti ijaara? Maal nu dhibdi? An dhufees asuma tuggodha, an dhufees tuggodha. Amma kanatti hige manni kun. Kan ammoo maal feetan? An kaa'ame dheengadda. An ijaarame kun har'a hin agarre. Ji'a 2 guunnee ji'a 3 guunne. Amma maal isinitti fakkaata? Warra xaaree taabota misgaanaa taabotaa beeku. An ganzaba kana hundumaa baalfatee asirri warra misgaanaa taabotaa beeku. Iddoo beekneenutti akkasumatti hojjennee dura. Amma ani nan gabaabsadha. Amma warra xaaree ganzaba baalfatee nuu erge waan akkasumatti isaan haa eegu. Abboon isaan haa eegu. Miyyee Maariyaamiin isaan haa eegu. Namicha xaaree tabba kana bahee dhufee asitti ganzaba amma kanaa fidee amma nu bira dhaabatee eegus. Abboon Maariyaamiin garbeeriin isaa eegu. Ani kanarra waliin dubbadhu hin jiru. Bultii 3 hoggaan mana ta'u garbu kun nama garramaa. Waan warra xaaree kanaa misgaanaa isaanii rabbaa deebisu. Waan isaanii haa kennu. Kiyyaan manu. Immoo na gammachiisan kana jechuu barbaade. Bifti nan immoo na gammadee keessi kun na gammadee gaafa duraa irraa kaasnee goreedha. Inni hunduu walitti makamnee yookaan immoo yaada jiruun
Udoo bitaan raangalin udoo halkan hin jedhin udoo guyyaadhaan jedhin nuti sammuu humna keenyaa goone. Har'a raangeenye isinis immoo warri akkasitti gamaa gamanaa walitti jettanii maqaa waaqaatiin nama amma kanaa birrii amma kanaa walitti nu qabdanii. Kanarraa nu geessanii mana keessanitti bakka jirtanitti nageenya gaariitiin daandii makiina irratti akka gaariitti waaqni isin haa eegu abboonni. Qabbi nuti calqabne biqiltuu gaafa guyyaa shaniiti mana kanneen ijaarra jennee. Ali durseen sinimtuu hamilee ofii kennamee uummanna jirtan kun. Hamilee dhuma ofii kennamee. Baay'ee namatti tola. Dhugaadhuma dubbachuudhaaf yoo ta'e namni beeta kiristaanii kanatti bullu gaafa laallu nama muraasa nama xiqqaadha namni beeta kiristaanii kanatti asitti bullu. Yoo laallu garuu hawaasni bal'aan beeta kiristaanii adda addaatti gaafa deemnee laallu gaafa mana ijaarsa calqaban waggaa 4 waggaa 5 namni mana ijaaru jiru. Haa ta'uutii nuti amma gargaarsa aanaa gaafannee miti kan mana kana ijaarsa calqaba. Sadarkaa godinaatti qaama mootummaatiin miti kan mana kana ijaaru. Yoo laallu dajaneen namni irraa asitti dhufe kun akkamitti manni beeta kiristaanii kun diiga. Maaliif hawaasni biyya kanaa dammaquu hin dandeessanii yoo xiqqeenya iyyuu qabaattan yoo innee qabaattan mana kana simfaana ijaarra waan jedhu waadaan nu galee guyyaasa. Ee fuulduratti sin fuulduratti. Edda kana ta'e maal haa ta'u ree? Koreen haa dhaabatu. Koreen mana ijaarsaa haa dhaabatu. Koreen sabakaa gubaa'ee haa dhaabatu. Koreen kun walitti dacha'ee mari'atee nus humna jiruun ijoollee of duubaa qabu siniif hin mariisisaa waan jedhu kana waadaa nu gala. Nus immoo waadaa gaafa sana walii galle. Edda gaafa sana waadaa walii galleeti odoo komiin tokko hin jiraatin, odoo jibbinsi tokko hin jiraatin, nama keenya dhugaadha odoo amma ammaatti ittiin waliin hifatin sadarkaa kana qaqqabneef. Ani dhugaadhaan waaqa nu qaqqabsiise malee nuti bakkee kana geenyeen. Qarshii guddaan, gargaarsi guddaan, dhamaatii guddaan kan nu godhe baay'ee waaqni isaan gargaaruti nama alarraa nu gargaaran kan. Dhamaatii guddaas dhamaanii dafqa isaanii achiin nu ergan nu qaqqabeera maqaa dajaneetiin nu bira ga'e. Nus maqaa kana immoo gara gaariitti hiikuu danda'utu nurra jira. Calqabbiidha malee hin muranne manatti. Xumuudhaaf immoo onnee ittiin kaane kana adaraa keessan harka nu biraan deebiinaa isinis. Nus koreen keenya duubatti jenna jennee waa wallaallu qabu. Koree harkifatu, koree dadhabaa, koree gurraa waan biraa dhaggeeffatu bakka bakkatti buufnee walitti agarsiisaa jirra hojii. Hin baannu nama akkana. Bakka mana keenya xumurree amma dhoqqee isaa ga'utti, amma liishoo isaa ga'utti, amma itti dadhabnee bakka harsaa kanaan dura kan falleerra amma kana caalan hin xaalu. Xiqimteetti mana kana xumurree mana gaarii walitti agarsiifnee hojii gaarii walitti agarsiifnee abdii qaba akka keessa kiyyaatti itti gammannuun isiniin jedha waan dhaggeeffattaniif ani baay'ee galatoomaa isaanis ceenaa gaattaa galaniin jedha. Umarratti yaada keenya hin gabaabsina akka dhumaatti akka gaafettanii isinii kaasu gara eebbaatti osoo hin seeniin dursa jechuudha. Adeemsa amma deemaa turre keenya keessatti korees ta'e anis waan isin gaddisiise yoo jiraate uummanni iddoo kanatti osoo kun nu fooyya'ee yaada jetta yoo qabaattan ni kenna. Nan dubbadha dubbiin beekafiin hunduu dubbatamee dhume jira. Saammana ga'uudhiisiti godoo biyyi gubbaa meeqatti jaallatu. Gaafa manni kun hiikamu namni baay'een keenya keessa keenyatti nama beekuma keenya nama taasisannuudha. Nagumaan nama beekuni manni oomi ijaaramaa jenneedha. Keessatti kan jenne numa jirra mataa kiyya gaa jemmare. Kuni garuu inni kun nama du'ee gale jedhama. Amma humna keenya amma akkuma duratti waan hanqate. Kuni antolee kan fira nafatamu. Amma humna keenya amma sin hirmaannaa. Dhumatti jabaadhaa. Warri hojjetanis galatoomaa. Warri kan zaman nu gargaartanis galatoomaa. Jechuudha kan ta'e haa gooftu. Namoonni barbaachisa. Toleen xumurraa egaa manni kun inni nyaate malee hin nyaatamne akkuma jedhu Oromoon. Inni ijaarame malee hin xumuramne, hin jalqabame malee hin xumuramne jechuudha. Ganaa liisoosaa fa'aa, ganaa koornikiisaa fa'aa, waa meeqa tafa, waa baay'ee tafa. Mana ijaaruu bichaa miti keessa isaallee waan baay'ee tafa jechuudha. Yoo isin amma sonnee qabaattan, yoo isin amma akkuma duraatti kutannoo qabaattan hanga dhumaatti faana jirra waaqa faana waan ta'eef jabaadhaa. Xumura irratti warri isin gargaaran kanas uummataas jiru kanas humaa keessanis tokkicha eebbisaati sagantaa keenya xumura. Kurfaa kennu lagi, kurfaa kennu lagi. Yaa Waaqayyo isbii, yaa Rabbi isbii, kadhannaa isbii, mee nu dhaga'i. Mee kunoo jammarreeti daqiiquma amma oodatti jammarree kunoo waliigalteen nama muraasan waliigallee gaafa jammarru mana kanaatti buunee asachi naafnee walaallu wanni kun boollatee ambiraa ta'e. Har'a yaabboon hin dandeenye jenneeti dajaneen dhufee iddoo kanatti saba walitti nu qabee mee maal gootu
muka takka takka kennitu mee jabaataniitu waan tokko gootu waan ta'e isinii goona jedhaniitu asitti marii dhufan. Maaloo kana dhiisatti lama lama hin cinina jennee qaalii gallee isin waan faanayyuu mana sanbateeti iddoo kana fuulduratti qaalii galan. Isarraan kaanee ta'ii itti jilbiiffatame kunoo inni fayyadeen waan isaan fedhu. Amma naannu ga'e yaa Waaqayyo galata yaa Rabbi galata. Dubbannee arganne galata jennee arganne galata galanni si haa ga'u yaa abboo galanni si haa ga'u yaa abboo galanni si haa ga'u. Mee ijoollee kana ammoo ijoollee kunoo alatti maabara godhatanii dubbee maaramii jedhanii ta'ee alatti achi yaadanii uummata Itoophiyaatiif wayin beeta kiristaana iyyummaa qabu hin gargaara jedhanii kaasan sana yaa Waaqayyo achitti nafsee isaanii nu eegi mee nafsee isaanii nu eegi mee nafsee isaanii qooba nu godhi nafsee isaanii qooba nu godhi mee tulluu nu taasisi mee tulluu nu taasisi akkasumatti maabara isaanii maabara milkii haa ta'an maabara milkii haa ta'an jireenya isaanii haa kennu jireenya isaanii haa kennu mee immoo kunoo amma haa ta'u uummanni keenya nama muraasan kan jammarre gaarra baay'een dheeraa kunooti kunooti bitis immoo kunoo dhufee warqii fakkaate yaa Waaqayyo mee ati warqii kee nuu kennitee galanni si haa ga'u warqii kee nuu hojjechiistee galanni si haa ga'u mee dargaggeessaa yaada nuu kenni jenne yaa Waaqayyo yaada nuu kennitee galanni si haa ga'u mee yaada badu nu baas yaada badu nu baas nafsee tasa badu nu baas nafsee tasa badu nu baas miqqanyaa nurraa qabu darranyicha nurraa qabu kunoo mucaa kana ammoo kunoo caffee kanarraa marmaaree caffee kana gubbaarra deemee dhufee tooyi asitti qaniidhaan gaafa guyyaa abboos ta'e nuu kenni mee mucaa kana humna nuu kenni mee akkanumatti mucaa kana onnee nuu kenni mee ammumallee jireenya isaa nuu hawwi mee jireenya isaa nuu hawwi harki isaa warqii haa ta'u harki isaa warqii haa ta'u lukti isaa dhaggii haa ta'u yaa Waaqayyo izgi yaa Rabbi izgi kunoo immoo mee sarraatanyaa immoo mana kana hojjete kana yaa Waaqayyo harka isaa nagaa nuu godhi harka isaa nagaa nuu godhi mee kunoo naannessee mitaa mirgaachiinii ta'e kunoo godoo gara biraatiis barbaadame kanan caalu lakkii jenneetuma nus immoo waan beeknuuf itti rarraane mucaan kun warqii nu taasise mee harka isaa warqii nu taasise harka isaa warqii nu taasise mee dubbatee too haa argatu miqqanyaan isaa dadhabu gortuun isaa dadhabu mee immoo ummanni kun immoo kunoo ummanni kun garaan isaa tokko ta'ee too ummanni kun garaan isaa tokko ta'ee too diriirfatee hojjetachuun isaa kun mirga mee ummata kanaafuu nagaa nuu kenni ummata kanaa nagaa nuu kenni miqqanyaan ummata kanaa haa badu miqqanyaan ummata kanaa haa badu egaa itti guutaa Waaqayyo ማረነ ወይ ሳለለ ይቀበለ ወይ ተዋሰለለ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ይቀበልልን። በዳግም ሐዘን ይሰውረን ከእመቤታችን በረከቷን ጣሟን ፍቅሯን ታሳትፈን እግዚአብሔር ሰዓልተ መዓልቱን የባረከልን አምላክ ሰዓልተ ሌሊቱን ባርኮልን ቀድሶልን ያውለን ከአባታችን ጸሎት ይክፍለን። እንዲህ እንደተሰበሰብን በደብረ ጽዮን ይሰብስበን። የጀመርነውን ዝማሬውን ሰንዋተ ሰማይ ያሳርግ ለመጨረሻ ያብቃን። ኢትዮጵያን ይጠብቅልን። መናፍስት ርኩሳን ያርቅልን። መንፈስ ቅዱስን ያቅርብልን። ኦርቶዶክስ ሃይማኖትን ይጠብቅልን። መናፍቃንን ያሳክስልን። ኦርቶዶክስ ሃይማኖትን ይጠብቅልን። አለን ከማለት አለን ከመለየት ያድነን። በውጭም ያሉት ወደ ቤተሰባቸው ወደ ኢትዮጵያ በሰላም በሰናይ ይመልስልን። በሰላም ልጃችንንም ይመልስልን። ኃጢአቷ ስልጣን ዳኒ ኃጢአት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከማሁ የእስራኤል አክሙ ኃጢአትክሙ ዘገበርክሙ አወየ ካህናት ዋይ ዲያቆናት ለዛለ በኩሉ ፍጡዋነ ንጹሐነ ለሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ። በገቢር በነጠበን በጎደለ ከልጅነት እስከ እውቀት በሰራነው ኃጢአት ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ይባርክ።